waliin turtii taasisna. Egaa hundumti keessanii goga wajjanii as istuudiyoo faayidaa argamtanii waliin turtii taasisuuf fayyadamaa taatanii dhufuu keessanii gaafatama baay'ee bareedu wajjira jaaluuftan. Mega walaa barru irraa hin jalqabaa jedhamtaa gareen farda yookaan immoo gareen keessan maal jedhama isa jedhu irraa kaakaanu waliin turtii taasisna jechuudha. Maqaan koo Addisuu Nugusuu jedhama. Gareen beekaa fardaadhaan jedhama. Kan itti argamu ganda akaakuu manaa jechuudha. Ganda akaakuu manaa jechuudha. Asuma naannoo Finfinnee aanaa sulultaa jechuudha. Isatti nu dabarsine ati gaafa si ilaalamu qamamiima baay'ee bareeda guddadhu isin jechuun barbaada mee walaa baruu eenyu maqaan kee yaatoo eessaa dhuftee? Maqaan koo